bakka gomgomaa jedhamutti lafa qonnaa fi mana jireenyaa isiniif qopheessine jedhoos uummanni hin kaanu jechuun diduu himeetii jira. Sanbata xiqqaa dabre kana warra riraa dhufanii riraallee akkasuma ni buqqaatanii galmaaya jedhaniini uummanni lakki nuti bakkeen galmoon hin jiru ka jedhu uummanni didee jennaan lakki nuti lafaaf lafee irraan kaanu nuti bakkeen deemnu hin jiru jedhanii didanii jennaan hayyee waraana qabannee dhufnaan nam tokko lafa takkatti yoo tarsaase lafa takka yoo tarsaase muka tokko yoo muree waa dhaabe waraanaan mootummaan tarkaanfii isinirra fudhataa jedhaniitiin uummata doorsisanii jechuudha. Bakkeen isinitti godaantan gongomaa aanaa dalloo mannaati gongomatti lafti isinii qophaa'ee jira. Lafti qonnaa manni isinii ijaaramaa jira. Kanaafuu achitti godaantanii jedhanii uummanni lakki nuti rirarraan sochoonu riratti dhalanne asii lafti teenna qabriin abaabotaaf akaakota kennaa asirraa bakka takka hin sochoonuu jedhaniitiin uummanni karaa nagaatiin dura dhaabbatee didee jechuudha. Dhimma kana irratti bulchaa godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyee gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya godina Baalee obbo Jeelaan Amaan bulchaa aanaa Gobbaa obbo Abdul Qaadir Usmaan dubbisuuf yaaliin taasifne hin milkooyne.